Oromoo jannatti kan itti fayyadamnu nu godhi. Hamaa wantuu nu duraa mas. Mariin geggeeffame akka biyyoolessaatti waan ta'eef koliderii qabatee wantoonni gadi bu'anii mootummaan gadi buuse hundumtinuu baay'een isaa deebii kan argate. Ani tureera mootummaa Hayila Sillaasees beeka, mootummaa Dargiis beeka, mootummaa Ihaadigis wajjinis turreerra. Mootummaan jijjiiramaa kun anaaf addadha. Biiftuudha jechuu nan danda'a. Biiftuun hundumaa waliin ga'ee hundumaaf ibsa. Akkasumadha mootummaan kun han namni yaadiin han ofii yaadee namaaf hojjetu mootummaa akkasii isa jalqabaati arguu kootu umurii guutuu kana keessatti. Amma mootummaan jijjiiramaa erga aangoo qabatee jijjiirama guddaatu jira. Ni tokko gaaffiin uummataa deebi'aa jira. Gaaffiin abbaa biyyummaa gaaffiin hedduu uummanni gaafatu deddeebifamaa jira. Mootummaan yeroo hundaa maree akkasii uummata wajjin taasisuun uummatatti dhiyaatee fedhii uummati qabu, fedhii uummati misoomaaf qabu, gaaffii uummati qabu keessumsiisuunsaa dhaga'uunsaa haala gaariittan ilaalaa jechuudha. Ammas gara fuulduraatti immoo inni hin araaramne illee gara araaraatti akka dhufu akkuma mootummaan araara rabsaa jiru gara araaraatti dhufee hundumtiyyuu nageenya isa amma jirurra caala nagaan bu'ee misoomni amma jalqabamee jiru kun iddoo akka ga'uuf akka raawwatuuf uummati keenya gammadee itti gammadee akka jiraatuu fi inni kun bakka akka ga'uufillee hawwii kooti. Abdiin jira. Abdiin guddinaas akka gaariitti jira. Fakkeenyaaf qonnaa qamadii kan duratti hin beekne qonnaa bunaa immoo guddisuudhaan buna dhaabuudhaan muuzii dhaabuudhaan abukaadoo dhaabuudhaan han dur hin jirre abukaadoon hamma biyya gamaatti illee kallacha erguu amma danda'utti guddina sadarkaa guddaarra geenyee jirra galata waaqayyoo haa ta'u. Waa'een karooraa gaazii baasuu warshaa xaa'oo suni kan nama gammachiisudha. Waa'een ijaarsa karaa daandii keessumatti akka sirna waltajjii irraa dubbatamaa ture Wallagga Arfan irratti Piroojeektii daandii 12 qabna kan isaan jedhanii kaasan suni wanta akkasii kun inni silaa waltajjii irratti dhiyaate haalaan kan nama gammachiisanidha. Akka biyyoolessaatti giddibiin keenya inni xumure kun uummata gammachiiseera. Gara fuulduraattis wantoonni akkasittiin jalqabamuuf jedhan wantoonni akka ulaa galaanaa kun dhumma isaallee waan gaarii uummati ijaan arguu barbaada. Isa kanaaf illee mootummaan keenyas akka isa kanarratti nu hojjetu amantiidhaan uummanni eeggachaa jira jechuudha. Keessumaa warshaan dhaabamaa jira kan jedhame irratti lammaffaa irratti immoo kaaffiyaan isinii kaaffamaa jira jechuun kun yoo dhuma nuyi dadhabne illee ijoollee keenyaaf illee darbuu isaatiif baay'ee itti gammada jechuudha. Ulaan galaanaa kun isa ormarraa gaafatamu otoo hin ta'in hankeenya isa nu jalaa fudhatame deeffachuu waan ta'eef kun ganzaba keenyadha qabeenya keenyadha amma lubbuu keenyattu duukaa buunee dargaggeessis maanguddoonnis hundumtuu duukaa bu'ee akka fiixaan ba'u akka argamu godha malee kanarratti dagatee kan taa'u. Karoorri mootummaan misooma qabatee misoomaaf nageenya qabatee jiru kana keessatti ani ga'een koo tokkodha. Nageenya keessatti misooma keessatti hiriiruun ba'ee isaati jechuudha. Walitti bu'iinsaan hiikuun hin danda'amu yoo karaa nagaa ta'e malee inni isaan jedhan kallattii koo tuqeedhaa haaluma kanaan mootummaanis daandii nagaatti dhufee itti deemuu qaba. Karaa gama gara biraa namni tokko wanta argate galateeffate wanta dhabe immoo kanatu na hanqate jedhee gaafata. Kanaaf deeggarsa gochuu qaba. Nageenya isaa eeguu qaba. Nageenya naannoo isaatii eeguu qaba. Ammas gaheen nurraa eegamuu qabu. Isamma itti jammaramee kanaa samma warshaan adda addaa isinii dhaabataa jira. Karaa adda addaa isinii ba'aa jira kan jedhame kanarratti amma humna keenyaatiin birrisa walitti buusnee nagummaadhaas dhaabannee bukkee dhaabannaa jedhala. Misoomni sanuma keenya. Nageenyi sanuma keenya. Amma mootummaan kun bukkee dhaabanna otoo hin ta'in abbaa itti taaneetidha. Ufii keenyaayyuu mataa dura buuneeti mootummaa kana gargaarree nageenyi keenyas misoomaafis mootummaa kana duukaa hin taana.